Qulfii bilbila keessaniidhaan namni tokko yoo banuudhaaf yaalii godhe akkaataa bilbilli keessa suuraa nama qulfii bilbila keessaniidhaan banuudhaaf yaalii godhe sanii isiniif kaasuu danda'uun isin barsiisa. Akkasumas namni tokko yoo eeyyama keessan malee bilbila keessan fuudhee ilaale yookiin ammoo ilaaluudhaaf yaalii godhe alaatul akkaataa bilbilli keessa suuraa saniidhaan isiniif kaasuu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan afaan duraan hordofaa. Fayyaa daawwattoon kiyya aappii tokko bilbila keessan irratti gad buufatu aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessan galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajoo jalarraa sinii baasirra tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajoo hona tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan sitees fida asirra ta'e fuudhi sarchii irra tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii irratti hubee faa na daa barreessitanii achi booda sarchii fuuldura hanti kilik gootu sarchii gootu achi booda haala kanaan suuraa kana fidaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa dhusaa gaddeemtu ol isaa deemtu manumaa achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa yaappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kosee turtii daawulood tan tutaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii baay'ee daawwatan kiyya aappii gad buufatanii yeroo galtan aappiin kun haala kanaan siif banamaa wanni kun irratti yeroo tokkoof kilik gootanii xiyoonii gootanii achi booda haala kanaan giriinni taate jechuudha amma hojii ishiidhaa jalqabdee jirti jechuudha aappiin tuni amma booda yoo namni tokko qulfii bilbila keessaniidhaa banuudhaaf yaalii godhe alaaxuluma suuraa nama bilbila keessan banuudhaaf yaalii godhe sanii isiniif kaafte akkasuma yoo namni tokko eeyyama keessan malee bilbila keessan fuudhee ilaaluudhaaf yaalii godhe alaaxuluma suuraa nama saniidhaa isiniif kaate isin aappii sana irra galtanii eenyu akka bilbila keessan tokko eenyu qulfii bilbila keessaniidhaa banuudhaaf yaalii godhe ilaaluu dandeessanii yookiin beekuu dandeessanii jechuudha.